hojjenneef sinii kana miti soorettiin qofishan taa'imtu waan dumaan xumuran wanta kan biraan jiru bakka anis dhiira takka jaalladhe miti takka jaalladha bakka yoonni gargar nu baasimmoo taayimitee walitti deebina nuti bakka nattaayimtu sooretti randaga bakka nama kan biraa manaamne jechuudha duraanis kan jaallatu inni nan beekan waan baay'ee na jechaa ture gaafa duraa waan baay'ee manaam dawwaleefa manaam na bakka waan tokko waan hin qabu isheen afaan isheetiin nattaayimtu Nintini jedhu anaaf naa galaan jiru beeka bakka yeroon dumaa waa tokko gaafa nuti waan nennu gidduu keenya galee bakka bareedu namni argu bareedu bakka wanta nuti goonu hundumaa irratti bareedu. Sijambar nama miti as keessatti ni waan nama godhu. Ani dhaltuuf boo manaamni miti sinitti miti jaalladhe era dura kana booda immoo bireekiin uumamennaan argitu sinu hundumaa isaa jechuudha. Kana booda wanti kan biraan uumame anis soola wajjinidha siriitii fan sitti siiqee akkuma inni jedhe akkas jetti taanaan duranatti miidhametiin siriitii fan sitti siiqee manaam jetti taanaan bakka isa sana achuma irratti dhaama waan kan biraan qabu. Kennaa kush invitation isaa cufateera. Cerita godin juga kena. Cerita godin like umar aku boleh sakti boleh dekat apa? Namni nama jalan tu bagus. Namni nama jalan. Nama jalan tu wan jalan tu. Ini bukan beri mereka osusi mana itu dia wali terus ini wali beri juga. Bulan mana masih ini juga. Like amma ada kurni jalan mulai kasih tu. Miti berbara mana ada tu ragau, sore bukai wa kan dulu orang itu kan. Lain kali, belajar ni kita di cerita. Isa kan, nak tu cerita boleh akak cerita ke saya sudah tu jadi. Ani kan juga hajar semua di mana. Kamu di sini. Apa ani gitu. Wah isya ke. Ani ko gab tu menang sikirin ko untuk konjen. Iya kan gitu. Isa kan mau sore apa sih nak? Nanti si jamar bata. Citti mana? Itu jalan tu kan takkan jalan tu. Nama ni mu takkan jalan garak tu nama kita. Ini jalan ni. Wanta kan berangkawan. Orang ni suara gitu tu nambah. Suara natang tu dia tu. Jalan tu nomor baru lah tu. Orang ni nomor baru tu. Apa ni tu asal natang tu. Orang tu itu nambah. Orang tu kan wantu je ini. Suara apa wantu je ini. Itu nambah. Ini jalan ni. Sore di mana? Oji Buddha, Wang Buddha Oji Mojin Najine, Dawala Garre, Dua kanan itu jalan kami, jalan. Bakat suatu umam itu pun, wanta kamera hingga. Iya kan? Saya nak jalan terus jalan itu bakat. Waktu kusti, kau waktu kusti mana? Amma kasih tu, ni awal kan bisa jita tu kunci. Sore gafa. Garabiyat itu juga, mau kasih garabiyat itu berkali ni rakyat istirahat kamu kami. Jambat, sore tiban lawan dia. Malpana astra turi, kazabar kamawala garri, kamanga bola garu. Ham waya itu kok promosi kami itu kena nama itu, promosi kan serbatin itu ni. Aku merawat sini, kazabar malpana uru. Menam gafa jalan kamu, walwan itu. Iya kan? Feeling itu sudah tahu. Akan tu jalan. Guys, copy link aku lagi. Orang itu jalan Ani umman itu kanu beten. Anu, umman itu Ana baru sore itu kan gar bani na, sore itu kan baca baca bertunggu. Nama bahkan agak makan kau makan hati.
Social media irra gadi bu'ee amma kanatti abdii gaggabee naam jedhamee gaafa social media ta'e naam jedhan ko waan ishee jaallatu kan hin godhaa kan barbaadan filiin galu. Garuu ani ilaala kana har'as borus isaan kana jala mureessitu mura kun guutamti yaada kun sanumaati murtii sanumaati illee kun. yaada isa dhumaa. Yaannan du'e guddaa akka keessaa bilisummaa waan akkasii namni jiru akkatti waaqii walitti namatti jiru akkatti namni waaqii walitti namatti dabalu godhe finchaansii rabbiiti malee ofii keenyaan barbaanne waan ta'uun dhiigan. Adamma har'a nuuf sooretti adda baasuu dandeessaa, sooran faana gochuu dandeessaa. Soorattiinis siinsi dhaggeeffattee biraazarii shan qafa waan ta'eef akka isheen si dhageessu akka isheen si qabatu nan beekan. Jecha keetii dura akka isheen hin deebiin. Anas firiit godhi jedheeni kanaaf akka isheen firiit gootuun barbaade naan jedhani har'a yoo adda nu baastarree sooriin sin barbaadu yoo jettarree ani tokkotti hin jiru. Kanammoo bareeda. Wanta kan biraa wanta nuusi waan jedhu qabu kana bare. Makanya mah story bakal garmat barat di bakal makan. Oh bakal ini Yesus. By the way, si ubachuu filee mee yaala beektaa amma dhugaadha waaqa. Si ubachuu filee mee yaala. Kan dibdaan. Gaafa ni jiran. Amma wanta kan biraa nuti wal wajjin dhiisnaa maal barbaachisa? Diiganii wanta koo sama shi nan magana da kan namu agarsiisan. Ni ko na har'a danu ba san soorin na tan ji soorin kira na da wanta ka ni comment nam dilo tan ni mayar gilli. Wanta nu baasi jechuudha. Nu soorridda waan ni goota miti. Ati sokee wayi. Neetworkiin kan hin beektan nu sooretti gidduu kan galaa jiru obboleessa isheedha. Obboleessa isheetu gargar nu baasaa jira. Kan soolan faana akkatti wal araaramtu kan godhiisa. Waa tokko ani bakka waan hin beekun qabu. Ni kan miti wanta beekum tokko hin qabu. Demirkoo waan inni gochaa jiru osoo hin ta'in waan ishiin gochaa jirtu maaliif hin dhoowwitanii dabarsin. Kana hunda laayif irra dhuftee yoo quuqamaa jiraatte yaati yoo sitti dhaga'amee jiraate maaliif isa waliin kaaffee deemti maaliif isa Ayizoo ilaal maqaa kan keelleen jiru. Isa faana kaaffee dhukkubsatee mana yaalaa deemee ture. Manatti yeroo hedduudhaaf deddeebi'ee gaafa deddeebi'u akka namni tokkotti itti dhiyaadhutti tiriit godhi. Sana booda waan jiru riileeshinii isin gidduu jiru sanii riil biraazarli siistarli waan sanaa sirreessuu ni dandeessi. Yaa isheen sooriin nama jabduudha waan kana ni sirreessiti jennee natu seerraan teechisee itti waan kanaa jechuudha isheetti. Irraa fagaachuu gaaf jettu yeroo mara manatti deddeebi'an yeroo mara deetudee gara manaa balbala irraa deemuu gaaf didu nama kana itti dhiyaadhutti sirreessuu ni dandeessa ati. Itti dhiyaatti ni sirreessita nama kanaa jennee yeroo hedduu natu teechisee gorsee itti akka dhiyaattu goone jechuudha. Isheen jechuudha. Isheenii gaafa amma mana yaalaa namni akkana mucaan immoo nama sirraa miti gaa nama sirraa miti argaa jirtan immoo miti immoo mucaan nama sirraa miti. Eeyyenu kanaafiyyuu amma nuti wanta gochuun hin dhiibu baay'ee. Ani bara generationiin kun tasumayyuu waan hin eegamne dha baay'ee. Jaalalani sarraa baree jettee isinitti maan jira miti isheenii tiriit isa gochuuf isatti dhiyaattee laayit gaayis. Oyye akkam biroo. Nagaa galata rabbii. Bakka jiraatte. Ayyee.
Atis bakka jiran. Ani garuu yaadni kee bareedaa ta'eetu biraazar ifama naa godhi malee. Wanna kana gochuu erga yaadde mucayyoon kun soolaa wajjin seenaa amma kana dabarsite jettee erga yaadde akka obboleetti ishiitti dura qabuu qabda ture. Amma lamman isaanii jaalala keessa galaniiru. Abbiigoonis jaalala keessa galeera, soorettiinis jaalala keessa galteetti. Utuu kana hin ta'in dura sooretti amansiisuu qabda ture. Waan asitti dhuftee miidiyaa qofatti waan miidiyaa irratti callisamee viidiyoodhaan poost godhamu qofa argite 100% dhugaa qabeetta akka nama dhugaa qabutti naasiin tole. Sirrii dhaggeeni garuu soorettiin afaan ishiitiin dubbatteetti bara. Sitti mee jira isinitti maan ture amma kan isheen itti dhiyaattee fi mucaan dhukkubsatee mana yaalaa seenee ture. Isas agarree annaa sana akkana amma ni sirraa'utti nutti fakkaate. Kaleessa malee dheengadda afaan ishiitiin jaalala isarraan barii isatu sappiraayisii na godhee maalidha jettee dubbatteetti. Namni biyya garaagaraa jiraate gaafa riileeshin amma ani gaafa waan kana hundayyuu dubbatuuf wantoon qabu beektaa. Mucaan sarpiraayis godhaa innaa garaagaraa fidee balbalarra godhee deemaa wantoota garaagaraa bakka bidee callisee deema mucaan. Namni nama jaallatu waan eegale miti. Kuni riileeshinii nama gidduu jiru. Inni sirriidha garuu sooreen akka inni xiqqoo ishee tasgabbaaf jettee yoo itti dhiyaatus akkasiin gorsatanis gorsa keessan fudhadha. Eshi. Akka ishee tasgabbaa'uu fi waan kana wanta hojjechaa turte beektee. Yaa'u garuu annaan yaadni kee dasna jedhe garuu dura hafeedha dura dhiistedha. Dubbiin kun tun bishaatiin dhiistedha. Hin balleessite siin jechaa jiru. Atillee bakka ishee osoo taate akkasuma godhu. Gaafa isheen isaaf jettee isa tiriit gochuuf jettee gaafa isatti dhiyaattu gaafa isheen isatti dhiyaattu toolan viidiyoo irratti hojjete tiktook irratti jechuudha. Si galee miti? Gaafa isa soolaniin aarsuuf jettee waan akkasii keessa galtee yeroo bara bakka kaameraadhaan deemaa hin dhaabee kun jechuudha. እንደዚህ አይነት ቀልድ ደግሞ ደስ አይልም። Garuu ani hin beeku dubbiin kun ulfaataadha rabbi. Innis waan akka isheen jaallattetti fudhachuu danda'a. Inni kunis immoo soorettiin garaadhaan jaallatte jira jaalala dhugaa keessa galuu danda'a Abbiigoonis. Akka jaallattu dhaqii ilaalama. Adii si galchashi. Angaruu dura dhugaachuuf gargar bahuu isaaniis illee hin gammadu hin hawwisi. Sabboontu dhaqiitii ilaali kottu.